akkasii deebisee maallaqa adiisu malee amma obboleessa maallaqa hin kafallaa yoo kijibaa jiraatte nan kijibee jedhi bultii si hambisii fi maallaqa siinii kafallaan maqaan miidiyaa irratti baate miidiyaa irratti deebiiti ka jedhu tamannan sinii kalee asirratti isiin bultiin qaba ilmoon qabatu siin jettu inni immoo jaalallee kooti fireendii kootii jedhe si galeera waraabame deeme an kanaafan warri fireendii tuqaa qabdanu hin nufinaa kanaafan jedha amma dhuguma mucaa kanatti tarii fireendii wajjin jiraate moo gurbicha kijibaa jira moo rabbiin isa nu kallaqe qofatu beeka kanaaf haddi duniyaadha jedhee ilaa dhaamsa dhaamedha yaadattan harri duniyaadha boraa kiraadha hundi keenya yeroo qabrii deemnu dalagaa keenya qofa fudhannee deemna jedhee dubbadhee dhaamee gorseera hundee qabrii ofii kallaqaa jiru jara sinii galee qabrii ofii kallaqaa jiru jara inda walina warda walaartan galatoma kanaaf dubbadhume arsi mube wallahi lazimi inni haadha mana qaba ufiiti haati baraa isaa jirti an hariiroo takkitti waliin qabu suuraa waliin isaa na dhagay suuraa waliin ka'e suuraa tokko suuraa dhaabbata maalii jedhu takkittiin kaane takkitti tana bicha iida soomaa waliin kaane eessaa nu fuudhe obboleettiitti dhufe asii nu fuudhe sanii achi wallahi billahi an waan bira takka irraan qabu خلاص akka gootu amma akka goonu atis bultii qabda abbo wanni sabaaf yaan jedhe qur'aana qabadhee hin kakadhaafani wallahi waan barbaaden innis bultii qaba maanguddoo Dubaay ilaalee Siraaj azala jirta Leencoo azala jirta maanguddoo Dubaay ilaalee isin kennu bultii lama bakkatti badaa jira cubbuun hin fudhannu no ani dubbiin bultiin tiya yoo karaa kanaati karaa sobaatiin badde haa baddoo rabbi digande diginu wallahi lazimi ani haqa kiyyarraa fedha malee ani waan takkitti isarraa hin qabu ani haadha mana isaa waliin haasaa jira kuno ani wallahi waan takkarraan qabu ani haquma kiyyaa fedha haqa kiyya yoo naa kenne maqaa fedhellee na balleessuu dhiisus haqa kiyyarraa fedha yoo lafattillee gadi bu'ee haqa isiin kennaa fedhee naa kenne rakkoon qabu asirrattis amanee dhugaa jirtu yoo naa kenne Mube namni dhibbi tokko kadhate lakkoofsa sii erga waasaa birra galii mara isaa bilbilii fi gaafa yoo jette qarraa yoo birrii ta'e daate sii kafalla yoo walitti araartaati isin araarsina jennaan mukaa lafaa keessa galu waraqaa kana hin kennu jette namni dhibbi tokko kadhatee dadhabe sii gala wallahi wabillahi mube yoo an kijiberra lakkoofsa guutuu sii erga yoo xiqqaate namni sii erga bilbilii gaafa kadhatanii kadhatti qabanii itti dhiibu. Obillahi waliin bullee gaafa iidaasan Abu Dhabi fuutina kii gara dhaabattee toobariin feenee mana galchine asitti waliin bullee haga shaaworii seenutti meeshaa kiina jala haattee deemu. Wabillahi kariim mube jaartii tiyyaatti dhaqee itti himte waliin jiraadhe jedheen si gala namni isiin itti himi silkii kiyya nama guutuu jalaa kaaftee itti himte ani silkii isii tarreessa waasaappiin guutuu isaa gaafadhu maal jettanii ni kadhattanii irraa dhabdan jedhanii gaafadhu. Dhaabbadhu jaartiin kee amma si bira jirti. Annabiran jirtu bakka hojii jirtu. Akkati qoy jaartii keetiin waliin jiraanni anaaf jaarsi kee jettee intee obboleettii keenya kun. Jaartii kiyyatti isiin isi silkii irratti jaarsa kiyya maal irraa qabda jettee waan jiru guutuu mistira baaftee itti himte suuraa kanallee fuutee itti ergite waan hunda jette balleesse dhiifama. Jaartii kee mootii fannaanaati balleesseera dhugaadha waliin jiraadheera jettee jaartii keetti himteetta. Jaartii kee waliin jiraadhe dhiifama jedhee jaartii dhiifama gaafate. Jaartiin kee ragaan baati akkati waliin jiraadhe jettee amantee dhiifama gaafatti jaartiin kee ragaan baati. Shabakaan qabu mube. Dubbiin kun dubbii xaxaa wayii natti fakkaate bultiitu walirra. Si lakkoofsa keessaa si erga warra dawwaliitii gaafadhu yoo dubbiin kanarraa godhe egaa sinatti deebiin gaafadhu keessaan barbaadde asirra. Murtee uummataa dhaggeeffadhaa Jibriil kiyya nuti qabadhu arsii. Warri koomentii mee koomentii irratti na barreessaa sababii addubbadhu. Warri koomentii maal wayya uummataa maal wayya dubbii kana xiinxalaa maal wayya irratti irraa dabareen dubbadhaati warra koomentiin dubbisaa isin dabareen. Sagaleen jiru. Enjira usme dubbadhu. Shabakaan hin jijjiita mube shabakaan dhagaa'u. Shabakaan koomo. La enjira usme fudhate see dubbatu edha see usme dubbadhu see dubbanna shabakaan hunduu injira. Akkan jedhee dhaggeeffadhaa akkan jedhee akkan siniin jedhee uummata kiyya. Inni gaama
Ni dhaga'ama. Enda gama. Inda gama mun kan jiru Warri gatiirraa boonaan hangafee hundi keessan iyyuu dubbadhaa. Ani immoo warra koomentiirraan dubbisa. Isin dubbadhaa daqiiqaa tokko tokko mee dubbadhaa. Ila mobe maaseetan anillee waan natti fakkaate dubbadhaa daqiiqaa takka qofan Koomenti barreessaa warri koomentii nan dubbisaa jira koomentii keessan. Dursa wanti kun ajandaa mana kanaatiin waliin fakkaatu lammaffaa wanti kun bultiidha gamana allee muciyyoon tun bultii qabdi gama kana allee mucaan kun bultii qaba. Bultii lamaanii isaa kana jidduu seennee waa dubbachuun nama dhiba. Fakkeenya inni haadha manaa kiyyaati jedha akkuma amma jedhe himataa jiru kana isiillee akkana jetti isiin nama bultii ilma biyyarraa qabu innillee nama haadha manaa meemuutu godhadhu obboleessu. Warri koomentii keessan dubbisaa barreessaame jedhaa dubbadhaa isin gastiirra. Ila maal isiniif fakkaate jara keenya tokko dubbiin nuti keessa jirru kuni nu hundi keenya ganaa walitti qaqqabuuf deemaa jirra. Rabbiin keessa sodaatoo deemuun keenya gaariidha. Ijoolleen tun nama lafarraa dhufu wartu isiin tun haadha manaa qaba abbaa manaa qabdi innis haadha manaa qaba. Ijoolleen tun jidduu isaanii haasaa gamaa gamanaa yoo fuunee dhageeffannee jirra. Har'a gartee garana qabulleen nuti dhibdi. Innis bultii qaba isiinis bultii qabdi. Gartee amma akka inni jedhutti illee guyyaa akkasiitu na bira bultee meeshaa kiyyan yaalaa fudhattee deemti jedha. Obboleettiin teenya tun illee waa jechaa jirti. Jecha isii keessatti illee hubattanii jirtan. Ammoo dhimmi akkanaa kun dhimma mana kanaa wal ilaallattuu illee miti. Dhimma mana kanaatti wal haallessa waan taateef an akka yaada kiyyaatitti namoonni hedduun ni jiran biyya san keessa namoota keessa beekanillee dabalatame nama onlaayinii kanarraallee nama jajjaba itti daballee dubbiin kun yoo xumuramte keessatti gadi buusuu fi wayya. Amma fakkeenya gama warra michiyyootiillee nama kanatu dubbii kanas keessa dhaabbatee nama hedduu jala kana ilaala. Nama 3,000 jirra. Gama warra michiyyootiillee warra gartee isiirraallee nama hedduu jala kana taa'ee ilaala. Nuti waa ijaarra malee waa hin diinu. Meemuu beekiyya dubbiin tun keessatti gadaa buutu keessa gadi buutee haa qabbanooytu. Hadha kana jechuun hin barbaachisu. Keessatti osoo gadi buutee gaarii gamaa gamanaa yoo ijoolleen tun bultii qabdi. Osoo waan bultiin horanne taate dhugaadha. Gartee isarraallee waa fuune dubbiin tun waa fakkaatti yoo keessa gadi buute hoo mana kanaanillee waliin ilaallattu waan mana kanaanillee wal daangeessite fakkeenya waan akkanaa kana manni kun irratti hirmaannu inni jaja dabarsitee jirtaatillee hundi keenya jechuudha. Bultii namaati waan taate wanti kun keessatti yoo gadi buute namatti daballee innillee namoota beekan itti dubbifatee isillee gama ofiitti yoo barbaade namatti dabaltee gorroonni sun taa'ee dhimma isaanii ilaalee yoo gartee mallaqa isaa sanillee deebisiisee yoo akkasitti keessatti ilaalle maal qaba yoo asirra keenya waa balleessuu taate amma gamaa gamanaayyuu ijoolleen tun nama bultii qabu yaada mube. Okay. Boona galatoomi akkasitti gabaabsaa dubbadhaa. Ayyee. Yaada bareedaadha. Ani dura adeemsuma dura jalqabumatti natti mul'ate dhimmichi akka dhimma ajandaa duraatirraa gargar ta'e yeroo duraan natti mul'ate amma waa afurtu wal qabataa jira. Wanni afur wal qabatu michoon amma asirra jirtu biiftuun nama bultii ijaaratee qabu bultii namni ijaarate bultii namaan diigu tokko. Lama obboleessi keenya bultii ijaaratee jira namni bultii qabu bultii biraan diigu. Sadi michoon amma inni jaalalleetii jedhuun tuni nama bultii ijaarate abbaa warraa qabu nama maatii qabu bultii ijaarattee jirti bultii namaan diidu. Afur haati warra isaa kan qara inni fuudhee ubiraa qabullee nama bultii qabu abbaa warra kiyyaa jettee eegaa jirti. Kuni hundi kallattii walitti deebu'eedha. Gaafa kana michoon tuni teetii mitii jetti suni ani haadha warra keetiiti akkamitti irratti jaalattee jetti. Ajandaan keenya deemee waa afur wal dhoysisuudha. Kuni maa inni ajandaa kana akkanumatti fuunee jaarsa itti soyxee gatuu osoo hin taane jaarsa itti soyxee kennitee jaarsi furmaata gama heeratiin ta'e gama kakuutiin ta'e gama immoo sirnaatiin ta'e waan kana qulqulleessee akka sii deebisu amaanaa kennitee amaanaa san sirraa akka fuudhan nama itti horattee jaarsa itti horattee akka kennituudha. Dhimma kanaan baay'ee wal faallessa waa hedduutu warra kutuu heddaa waa hedduutu bultii diiguu heddaa bultii waa hedduu kun namni bultii ijaara malee bultiin diiguu bultii 4-5tu diigamuu hedda waan ta'eef jaarsa itti horii jaarsatti kenni waan irra ga'e mootu waan jarii irra geette hordofi faana bu'ii amma dhimma maallaqaatiin ala ba'ee jira amma ajandaan kun dhimma maallaqaatiin ala jira dhimma bultii keessa seene waan ta'eef jaarsa itti horii si wajjin itti horra hin kenninaa haalaalanii gadi bu'iinsan haga kakuutittillee deeman akkaataa jaarsi itti deeme isatu beeka waan ta'eef kana akkanumatti bira tarree akkanumatti kennina odoo kennattanii jechuun hin taane ofii itti horiiti kenni jaarsummaa namatti jechuu barbaadeeti. Ayyee galatoom ulfaadhu. Warri Dubaay mee kottaa Siraaj Leencoo warri Dubaay jirtan Siraaj Leencoo kottaa. Mubarak Siraaji Leencoo yoo jiraattan
fudhu. Hai obboleen kee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbii kana irraa erga ilaalaa dhaggeeffachaa jirra. Namni birriif jechallee footoo guyyaa takkaatiin birrii 7,000 nyaachuullee ni danda'an. Dhiifama naa godhaa dhugaa dubbadha. Footoon kun bakki inni irratti kaa'ame adiiqaadha. Harka irra kaateef jaalallee ta'uu hin danda'u. Yookiin immoo dogongora guyyaa takkaatiif ansi wajjin akkas ta'eera, ansi wajjin akkas ta'eera jedhanii dubartii takka irraa maallaqa 1,000 fuuchuun gaarii natti hin fakkaatu. Itti aansuun yoo dhuguma jaalallee kee taate suuraa 2, 3, 4 qabaachuu ni dandeessa. Asirratti hin kenniniti bakka jaarsaatti bakka sii kennamutti jarana. Mucattiin kun jaalallee koo turte fuulduratti wajjiniin bultii horachuuf turre hadhammoo nuti gargar baanaan maallaqa na gaafatte jette suuraa 3, 4, 5 fiduu dandeessa. Sigalee garuu harka irra kaattee fadiiqaa keessatti nam tokko footoo sin kaaseef jaalallee kee ta'uu dandeessa jedhee hin amanu. Sinigalee innaa deebistee immoo nam tokko wal jaallachuun hin jira. Okay, giddi nam tokko wal jaallateef birrii 7,000 sii kaffaluu hin qabdu. Maa gatii duddaa sii kaffalti moo gatii jilbaa sii kaffalti? Kun dogongorra. Yeroo baay'ee shamarran keenya yoo jaalallee koo turte gatii algaa na kaffalchiista moo gatii ijaazaa na kaffalchiista moo naam jettanii shamarran keenya ashmaaqaquu barbaadan. Kuni ashmaaqaquu miti dhugaa waaqa sinitti himaa jechuudha. Wallaahi kun ta'uu hin qabu. Namni kamiyyuu jaallateeti bakka rabbiin nama qajeelcha nama tokko hin jaallataa hin dhiisa. Ani akka kiyyatti kuni hin fudhadhu an kana fudhadhu. Ani amma mubaarakii wajjiniin hadiiqaa tokko mubaarak taanee boonaa taanee deemne. In kaane footoon irra kaatee mubaarak jaalallee koo ta'uu hin danda'u, boonaan jaalallee koo ta'uu hin danda'u. Kana wayiif an kaadhe ta'a. Suuraa kana wayiif kaachuu danda'a. Sababa wayiitiif an kaadhe ta'a. Abbaa manaa koo anaan olii galee birrii mucattii kana hin nyaanna suuraa qofa wajjin ka'e naan jechuu danda'an immoo abbaa manaa kiyyaalleetiif illee masakkaruun hin danda'a. Miknaatum 7,000 birr ነው dinaara dubbiin. Innaa ijoollee Dubaay hattummaa jaraatiif rakkina jaraa kanarratti baay'ee gaddinee jira waan baay'ee jira garuu gurbaanni kun hattuudha gantuudha jechuun hin danda'u. Suuraa 3, 4, 5 yoo qabaatte keessattuu ragaa shamarranii yoo qabaatte okay ragaa dhiira biyya Dubaay ani fudhadhu akka mataa kiyyaatti. Kanuma jechuu barbaada galatooma. Sagaleen kun dhagahu moo luguma haasa'ante? Inni dhagama asiif Maal jettanii doonaati moobaayila footoo 3, 4, 5 yoo qabaate malee namni kun footoo kana argitee obboleessa koo dhaggeeffate. Ila dubbii kanatti bultii jetta malee. Siifan amma dubbiin bakka isheenuu bultiin koo diigamu hadhiisu maallaqa kiyya naaf kennu jedhaatti bar. Bultiin kiyya adiigamu hadhiifamu ila amma waan rabbi diige adiigamu dhaabbannee dubbataa jirra siifu amma waa'ee mallaqaatii miti. Ila meelaali wanti nuti irra dhaabbannee dubbataa jirru waa'ee mallaqaatii miti. Siifan wayita jaarsonni kadhattee namni 100 bilbilee kadhatee dadhabanii haa waraqaan isaa yeroo irratti taruu haa mukaalafaa keessa seenu jettee kadhatanii na dhooggatte si gala. Amma waraqaan ani kara biraatii waraqaa argadhee jennaaniin fuutee fidde. Kanaafuu abbaa feetan jaarsa feetan fida suuraallee isinii dabala quraanallee dha'ee isinii kakad lakkoofsa hunda asirraa isinii erga warra isii kadhatee dadhab yoo ana fuudhin addunyaa tanarra hin jiraatu yoo isiin hin jedhin ani kijibaanana lakkoofsa hundayyuu tarreessee isinii birrii tan ta'e barbaadda sii kenna meeshaa isaa deebisiifi birrii gimmaasha amma sii kenna taan eegasii haa kennu hin barbaadu birri tajaa hin qabu haaloo kan barbaada malee jedhu kanaaf siifan dhiifamu hin beekne dubbatini abbaa fedhanitti haa kennani wal bira teennee haasofne yoo barbaadde kunoo nama kara 20 gajjira diyaasee amma viidiyoo si agarsiisu hin taane asoo ban taane. Boona dhageetta akka waan dhageettan tokko ani uyyuu raggaa yoo barbaachisaa ta'e ijoollee dhayxee itti bilbiltee gaafattee maal feetannaan birrii kiyya fedhan jennaan inni takka birrii 3,000 malee na biraan qabdu jedha takka birrii 4,000 malee hin qabdu jedha. Sani achi ka'ummoo giddi narraa haa fudhattu jedha mana poolisaa dhaqee. Obboleetti kiyyaa kun gadi buufna jenne kalas gadi buufna jenne meeqatii ta'eefi gadi buu jenne muutii qabadhaati siraaji warri Dubaay jirtan siraajiin faa warri dabaan quddummaa dubbataa turtan hin jirtanu asirra
Raajiin fa'a.